Akkam jirtu kanneen Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa fi biyya alaa akkasumas biyya keessaa teessanii oduu kana dhaggeeffachaa daawwachaa jirtan nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha YouTube kana subscribe gochuudhaan odeeffannoowwan haaraa fi battalaa argadhaa. Chaayinaan ijaarsa dirree kuusaa misaayilaa jalqabde jedhan saayinsistoonni USA. Suuraaleen saatalaayitii akka agarsiisanitti kutaa bulchiinsa Xinjiang keessatti gaafa ijaarsi dirree kuusaa misaayilaa xumuramu siiloo yookiin kuusaalee 110 qabaachuu danda'a jedha gabaasni Federeeshinii Saayinsistoota Ameerikaa. Qondaalonni humna ittisa Ameerikaa ijaarsa dirree oomisha niwukilaraa Chaayinaa kana irraa akka yaaddoo qaban himaniiru. Kun ijaarsa dirree kuusaa misaayilaa lammaffaa haaraa aduu ji'a lamaas keessatti lixa Chaayinaa keessatti geggeeffamaa jiru dhagahameedha. Ji'a darbe gaazexaan Washington Post naannoo gammoojjii kutaa lixa Yuumaan kutaa Gaansuu jedhamu keessatti kuusaa misaayila 120 argamuusaa gabaaseera. Bara 2020 Pentagon Chaayinaan gabbisa niwukilaraa waraana dachaan dabaluuf hojjechaa jirti jedheera. Oduun kun kan dhagahame yeroo Ameerikaa fi Raashiyaan hidhannoo waraanaa to'achuuf waliin haasa'aa jiranittidha. Haasaan itti aanaa dhimma alaa US Wendy Sherman fi ministeera haajaa alaa Raashiyaa Sergey Ryabkov tarkaanfii jalqaba marii hidhannoo niwukilaraa xiqqeessuuf jalqaban dhaabbate itti fufsiisuu jedhamee ilaalame. Hanga ammaatti Chaayinaan marii hidhannoo to'achuu jedhu keessatti kan qooda hin fudhanne. Ajajaan istiraatejii USA tooftaa ittisaaf itti gaafatama kan qabu yoo ta'u yaaddoo qabus karaa Tiwiiterii ibseera. Kun ji'a lama keessatti yeroo lammaffaadha. Uummanni waan nuyi addunyaaf yaaddoo ta'a jechaa turre hunda kan arge iccitii kanaan kan wal qabatu hundaas jedhe. Dirreen kuusaa misaayilaa Xinjiang saatalaayitii daldalaaf ooltuun argame. Bara 2020 keessa Chaayinaan meeshaa niwukileeraa waraanaaf oolu 200 kuusaa keessaa qabdi. Isas dachaan dabaluuf karoorfattee ture jedhe Pentagon. Ameerikaan meeshaa waraanaa niwukileeraa 3800 ol akka qabdu xiinxaltoonni himan. Toora intarneetii BBC irraa odeeffanne.